Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya tamsaasni keenya kallattiin isin biraan geenyu eegalee jirra. Har'a qabiyyeen soneeffanne qaamni aleellaa masjiida seena qabeessa Najaashii irra qaqqabsiise seeratti dhiyaachuu qabaa jedha. Ibsi mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa. Deebi'amee ammoo miidhamni masjida irra gahe ka qabrii irra gahe qabrii warra achi jiruu mararra ka gaheetiin jedhe suni akka yoo duraatitti deebifamee. Walitti bu'iinsi daangaa Itiyoophiyaa fi Sudaan maalirra gahee kan jedhuu fi Sudaan dheengadda maaliif marii hidha Abbayyaa irraa haftee kan jedhu irratti. Kun seeraan alaa kun walitti dhufiinsa biyyoota lamaanii walitti dhufiinsa yeroo dheeraa akka gaarii ture waliin fakkaatu isaan faallaadha. Wanta kana sirreessuu qabna wanta jedhu. Lakkoofsa baqattoota naannoo Tigraay Sudaan seenerrittis gabaasa qabnaa qopheessaan Zalaalam Taaddasaati kan isinii dhiyeessu ani Hirphaa Gammachuuti turtii gaarii. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa aleellaa meeshaa waraanaa guddaan masjiida seena qabeessa Najaashii fi iddoo awwaalchaa irratti raawwatameen masjidicha irratti miidhaan qaqqabuu ibsa miidiyaaleef har'a kenneen hubachiise. Manni marichaa masjidicha keessatti meeshaaleen tajaajila ittiin kennamaa turan saamamuu hubanne irraa jedheera. Kanaanis gadda guddaan nutti dhaga'ame jedhan Dr. Jeelaan Galataa miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana marichaa. Rakkoon guddaan masjida Najaashii irratti gahe ka qabrii isaa irratti gahe nu gaddisiisee jira. Akka majlisaatitti nu gaddisiisee jira. Uummanni musliimaa cuftii bakka jirutti gaddee jira. Bootaan amantaa hin eeggama hin kabajama. Rakkoon yeroo lolaallee odoo ta'uu eeggamuu qabaa. Rakkoon kun ka argame nu gaddisiisee jira gaddee jira majlisni islaamaa. Biyyi keenyaarra yeroo kanatti lola garagaraa dura dhaabbattee jirti. Lola dipiloomaasii ka polotikaa yeroo kana keessatti mootummaanis waan kana silaa yeroodhaan beeksisuu qabaa ture turuun isa balbalan taane propagaandaa warra nuun jaalannee uummata keenya biyya teenya jaalanneetiif karaa banee jira. Kanaaf innaana jechuudha kunis Najaashiin maqaa keenya maqaa uummata muslima Itiyoophiyaati. Nugusa yeroo namni haqa namaan beeyne haqa namaa beeke haqa nama warra buqqaatotaa beeke ka kabaje buqqaatotaa fi warra isaan biyyaa buqqisellee wal bira teessisee wal qixxumminaan ka waliin haasa'e nama gartanii rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam sahaabaa isaaniitiin biyya san deemaa biyya san nugusa dhugaattu jira nugusa ija takkaan nama mara laalutu jira jedhanii ergan sun dhugaa ta'e gochi isaa kunarra taariika addunyaa keessatti akka misaaleetitti fudhatamee ka itti dalagamaa jiru. Angela Merkel muummittiin ministeera Jarmanii wayitaa buqqaatota Suuriyaa taqabbalteetiin jette ani gocha Najaashii nugusni Itiyoophiyaa godhe jette. Kuni nuuf waan guddaadha. Wanni kuni hin balaaleffanna. Yakka suukanneessaa fi qaanessaa masjiida irratti raawwatame kan balaaleffate manni marichaa mootummaa fi uummanni waliin qindaa'uun qaamolee gocha safuu kana dalagan mootummaan hatattamaan seeratti akka dhiyeessu gaafannaa jedheera. Wanni kun yeroo gabaabaa keessatti karaa mootummaatiin qulqullaa'ee na warri waan kana dalageetiin hin jedhe. Akka mana murtiititti dhiyeeffaman hin gaafata. Deebi'amee ammoo miidhamni masjida irra gahe ka qabrii irra gahe qabrii warra achi jiruu mararra ka gaheetiin jedhe suni akka yoo duraatitti deebifamee akka ijaaramullee hin gaafanna. Majlisni waan kana duuka bu'ee ummata muslimaatii waan qulqullaa'eetiin hin jedhe informeeshinii dhugaa hin dhiyeessaa. Wanni kun onnee keenya keessa jira halkanii guyyaa duuka buuneetiin qulqulleessinee akka isinii ibsinullee asumaan beeksisa goonaa. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR erga waggaa haaraan bara 2021 galeenas baqattoonni 800 ta'an Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa Sudaan seenuu ibse. UNHCR baqattoota daangaa Sudaan irratti simatanii kaampii keessa turan gara kaampii haaraa qopheessetti geessaa jiraachuu ibseera. Dhaabbatichi lakkoofsi naannoo Tigraay Sudaan galanii 66,000 ga'uu himeera. Biyya keessatti lakkoofsi namoota naannoo Tigraay keessatti qeerraa buqqaanii hedduu ta'utu himama. Zalaalam Taaddasaa gabaasa dabalataa qaba.
Erga jalqaba ji'a sadaasaa bara 2020 naannoo Tigraay keessatti lolli humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti eegaleen as baqattootni Itiyoophiyaa 66 ta'an Sudaan galaniiru jedhe UNHCR. Baqattootni 800 ta'an erguma barri haaraa 2021 galeen as daangaa Sudaan seenuu ibse dhaabbatichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinara ol aanaa dhimma baqattootaa kan ta'e Filippo Grandi baqattootni Sudaan galan jeequmsitti fufinsaan jiraachuu fi hidhattootaan miidhaan irra gahuu himatu jechuun toora tiwiiteraa isaarratti barreesseera. Dabalataan baqattootni kunneen uffata muraasaan alatti homaa qabatanii hin baane. Hedduun isaanii deemsa yeroo dheeraan booda akkaan dadhabanii Sudaan ga'an jette dhaabbata UNHCR'tti hooggantuun qunnamtii alaa Juuliyaa Rufaayil. Baqattoota gariin daangaa irratti simannee deeggarsa gooneef irraa miira dadhabbiitu mul'ata. Yeroo dheeraa imaluun dadhabaniiru. Kaan waraana keessatti danqamuu himan. Kaan immoo manni isaanii gubachuun qabeenyi isaanii saamamuu fi miidhaan irra gahuu nutti himaniiru. UNHCR fi komishiniin dhimma baqattootaa Sudaan mootummaa biyyattii waliin ta'uun baqattoota bakka isaan jalqabaa wayita Sudaan galan qubatan daangaarra jiru Village 8 jedhamurraa gara mooraa baqattootaa bulchiinsa Gaadireef keessatti qophaa'etti qubachiisuu eegaluu hime. Kaampii haaraan deebisanii qubachiisuuf qophaa'es Tunaayidibaa kan jedhamu yoo ta'u kan duraan simatamuun keessa turan daangaa biyyoota lameen irratti argamu Raakubaa jedhama. Amma kaampiin kun guutuun baqattoota simachuu dadhabuu irratti argama. Gara kaampii haaraatti qubachiisuun kun nageenyummaa baqattootaa mirkaneessuu fi jireenya fooyya'aa akka jiraatan gochuuf yaadame akka ta'e dhaabbatni kun himeera. Haga dilbata darbeetti baqattootni 580 ta'an mooraa haaraa kana keessatti qubsiifamaniiru. Yeroo ammaa jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa 20 ta'an iddoo da'oo baqattootaa Raakubaa jedhamutti deeggarsa kennaa jiru. Mooraa baqattootaa Tunaayidibaa keessattis jaarmiyaaleen deeggarsaa 6 dabalamaa jiru. Mootummaan Sudaan daangaa isaa baqattootaa banaa godhee simachuu kan galateeffate UNHCR garuu ammallee gaarummaa mootummaa kana bira dhaabbachuun deeggaruu feesisaa jedheera. Maallaqi doolaara Ameerikaa miiliyoona 40 ta'u waadaa galamuu fi kan hime UNHCR kun immoo baajata baqattoota Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Jabuutii keessa jiran deeggaruuf barbaachisu keessaa 37 qofaa jedhe. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Nootii birrii barreeffama qabu hin fudhatiin oduun jedhu bu'uura hin qabu jedhe baankiin biyyaalessa Itoophiyaa. Baankichi ibsa irra baase keessatti birrii qalamaan balleessuu fi irratti barreessuun dhorkaa ta'uu akeekkachiiseera. Paartiin Dimookiraatotaa Seneetii Ameerikaa harka caalmaa to'achuutti dhiyaachuun ibsame. Filannoo kutaa Joorjiyaa 2 ibsamuu hordofuudhaan paartiin pirezidaantii Joo Baayiden Seneetii biyyattii dhuunfachuutti dhiyaachuun ibsamee jira. Qorattoonni dhaabbanni fayyaa addunyaa ka'umsa COVID magaalaa Wuhan qorachuuf ka'an Chaayinaan akka hin seenne dhorkitee jedhame. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Chaayinaan qorattoota isaaniif hanga ammaatti hayyama kennuu dhabuutti hedduu mufachuu isaanii ibsaniiru. Dhaabbatichi Beejing wajjiniin yeroo dheeraadhaaf erga mari'achaa ture booda ji'a darbe qorannoo gaggeessuudhaaf hayyama akka argates ibsameera. Seera baastonni Yuunaayitid Isteet roobii har'aa walga'uudhaan injifannoo pirezidantummaa Joo Baayiden raggaasisuudhaaf jiru. Deeggartoonni Tiraamp garuu tarkaanficha mormuudhaaf hiriira Waashingtan DC'tti hirmaachuudhaaf walitti qabamaniiru jedhameera. Bara pirezidantummaa isaanii goolabaa kan jiran Doonaald Tiraamp deeggartoonni isaanii mormiidhaaf ba'anitti akka dubbatanis ibsameera. Ameerikaatti dooktarri dhibee kaansarii wal'aanu dhukkubsattoota kaansarii 200 ta'an kaffaltii wal'aansaa kaffaluudhaaf rakkataniif liqii doolaara 650 ta'uu dhiiseefi jedhame. Ogeessi fayyaa Dr. Omar Atik jedhamu wirtuu wal'aansaa Arkansaas keessatti waggoota 30 erga hojjetee booda waggaa darbee cufeera jedhameera. Ameerikaan Sudaaniif liqaa doolaara biiliyoona 1.2 kennuuf waliigalte. Yuunaayitid Isteet Sudaaniif liqii yeroo gabaabaa doolaara biiliyoona 1.2 kan liqaa baankii addunyaarraa qabdu akka kaffalu gargaaruudhaaf waliigaluu ministeerri maallaqaa Ameerikaa Steven Mnuchin himaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanutti ceena. Sudaan karaa kaaba Daaglish daangaa cabsuudhaan gara Itoophiyaatti seenuun
waliigaltee biyyoota lamaanii duraan ture kan cabsudha jedhan miseensi koomishinii dhimma daangaa biyyoota lamaanii ambaasadar Abrahaam Idris. Ambaasadar Abrahaam rakkoon daangaa biyyoota lameen gidduu jiru waliigaltee biyyoota lamaanii fi akkaataa waliigaltee idil addunyaa qofaan hiikamuu qaba jedhane. Waliigalteen biyyoonni lameen bara 1972 irra gahan naannichi haala duraan tureen akka turu kan jedhuu fi yoo biyyoonni lamaan irratti waliigalan qofaa akka daanga'u kan ibsu ta'us eeraniiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasadar Diinaa Muftiin mariin qofaa akka furamus Sudaan wajjiniin dubbachaa jirra jedhaniiru. Kun otoo kanaan jirus Sudaan marii Sudaan marii hidha haaromsaa dheengadda gaggeeffame irrattis hafteetti dhimma walitti bu'insa daangaa biyyoota lamaanii fi marii hidha haaromsaa irratti waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa ambaasadar Diinaa Muftii akkanatti dubbiseera. Wanti jiru kun maal seete daangaa irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti 1900 fi duwwaa lama irratti Green namti jedhamu namichi Ingiliiz maalifi bakka Ingiliizii bu'ee jechuudha. Ingiliizii san Sudaan kabuftu mootummaa Itoophiyaa wajjin Minilik wajjin daangaa yoo san irratti walii galantu haga ammaa daangaa beekamu jechuudha. Wanta isa bira darbanii achiin booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1972tti gaafa mootummaan Hayile Sillaasee mootummaa Sudaan wajjin daangattii kana sirreessuu qabna tolchuu qabna wanta jedhu irratti yaada tokko dhiyeessee yaadni suni gara mootummaa Sudaanii fudhatama argate achiin booda yaada boordarichii tolchuudhaaf addaan baasuudhaaf hojiin hojjetamu dheerat ture. Odoma kun jiru jidduu kana mootummaan Itoophiyaa olaansoo seeraa eeguudhaaf Tigraay irratti fokas waa'ee godheef asii quban qabu asiin jiru waan jedhu isa warri gara biraatiin ilaalan gara lafa Itoophiyaa seenan jechuudha. Balleessaas godhanii maasaa qotee bulaa irratti saamichas dhiibbas badaa deebisan jechuudha. Kun seeraan alaa kun walitti dhufiinsa biyyoota lamaanii walitti dhufiinsa yeroo dheeraa akka gaarii ture waliin fakkaatu isaan faallaadha. Wanta kana sirreessuu qabna wanta jedhu irratti haasaa jira. Namniin tokko ka mootummaa Sudaan keessa wanta kana jallisanii haala jiru gara faallaadhaan ilaalanii hiree kanaan of gargaaranii lafa Itoophiyaa seeraan ala qabachuudhaaf warra barbaadan seeraan ala akka ta'an itti himameera. Staatus quo jiru irratti deebinee daangaa beekuma irratti deebinee haala jiru akkuma dur jalqabneen karaa nagaatiin sirreessinaa wanta jedhu jira. Mootummaan Sudaan simatee jira marii kana. Beezikalii miti kan jennu warri kana balleessan fedhii mootummaa Sudaaniin uummata Sudaanis warra guutanii miti fedhii Sudaan mootummaa Sudaanis wanta tajaajilu miti wanta Sudaan miidhuudha. Seeraan ala warra kana dhiibutu jira wanta jedhu yaada qabna. Duuba ta'ee Sudaaniif Itoophiyaa jidduu Sudaaniif Itoophiyaa fi ollaa isii jidduu rakkoo uumuudhaaf warra dhara hojjetu jira. Inni wanta biraa ta'e garuu ammaan wanti kun karuma nagaa qofaan hiikamuu danda'a. Itoophiyaa wajjin waloon barbaannu maaloon barbaannu wanti jedhu wanni haasamuun jira. Dhukaasa dhaabaniiru. Amma wanta dhukaasaa wanti beeku hin jiru. Kanaan wal qabatee mariin hidha haaromsaas kana gidduu kana gaggeeffamaa ture. Mariin kun sanada dhiyaate Masriin akka hin fudhanne ibsamee ture. Mee amma maalirra jira? Biyyoonni sadiin akkuma jettu sanbata dabre wal ga'anii ture. Marii ji'a tokko ol dhaabbate sanni itti fufuudhaaf wal ta'anii jiru jechuudha. Haa ta'u malee akkamitti haasofna akkamitti itti deemna waan jedhu irratti isa ekspertoonni Afrikaan kibbaa assaayimentii itti laatee ekspertoonni the way forward modaalitii ittiin haasa'amu kan kakaleessantu ture. Achirratti akkuma jette Misriin modaalitii san fudhanne Sudaaniin fudhatteerti garuu rooliin ekspertoota san caalaa ta'uu qaba wanta jedhus ibsanii jiru. Gara Itoophiyaatiinis fudhanneerraa garuu rooliin isaanii pirinsipil ta'uu qaba. Ministiroonni deebi'anii torbaan dhufu sanbata dhufu wal qabuudhaaf beellama qabataniiru. Hagasittuu ekspertoonni biyyoota sadiinii haga ammaa hidhaa laga Abbayyaa irratti wal ta'iinsa jiru poointii irratti wal ta'an wanta irratti wal hin ta'in maali sababni kana kan jedhu isa addaan baasanii akka ministirootatti sanbata dhufu kaleessanii murteessaniiti ministiroonni addaan kadeemanii haala kanaan kaleen argamne Sudaaniin. Sudaan maaliif hafte? Wal sadiin sababni isaan kaleessanii ekspertoota Afrikaa kana wajjin haasa'uu barbaadanii baalaatiralii wanta jedhu qabanii isaan argachuu waa hin dandeenyee fi achi dhufuu hin dandeenye waan jedhu jira. Tarii Itoophiyaan akka furmaataatti yookaan akka karoora biraatti kan qabatte ni jira biyyoonni lamaan Masrii fi Sudaan marii kanarraa kana fayyoo ta'e. Inni gaafa san ni yaadama. Tarii dhimmi daangaa asirratti ishee dallansiisee yookaan dhimma kana wajjin
wajji wal qabatee akka hin taane adda baastaniittu marii kanarraa hafuushee. Mari'achuudhaaf eega dhufanii wanta gaariidha. Isa inkaareej goona itti fufuu qaban waan jedhu inkaareej goona malee nuti kanaan aaranii kun dallansiisa wanta jedhu keessa seenuu hin barbaanne. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabnaa waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu iddoo nagaa bulaa.